kan dhugaa ta'e dhugaa jedha, kan soba ta'e immoo soba jedha. Abbaan dhugaa Waaqayyoodha, abbaan sobaa immoo daabiloosii jedhamee barreeffamee jira maatii Waaqayyoo. Maatii Waaqayyoo muutii maal achi cufame? Laki barsiisaan jira sagaleen keessan. Eshi asii narratti cufee ture. Okay. Eshi kanaafiyyuu keessaa fi alaan yoo jennu maal jechuu barbaade isinis fakkaate ortodoksoota fakkaatanii osoo ortodoksii hin ta'in warroonni deddeebi'anii barumsa manni amantaa ortodoksii hin barsiifne alatti barsiisuu barbaadan. Fedhii foonii isaaniitiin jechuudha. Warroota maddisiisa waan jiraniif warroota akkanaarraallee immoo of eeguu qabna jechuudha. Isaan keessaa warroota keessaa warroonni akkana jedhanii haasa'an jiru. Isinifan dubbisa. Kadhannaa yookiin araarsummaa dubroo Maariyaamiin alaa addunyaan hin fayyitu. Amaariffaan immoo yaala dingil Maariyaam ammalaa jennat alam atdinum. Irrasini deebi'a maatii Waaqayyoo. Kadhannaa yookaan araarsummaa dubroo Maariyaamiin ala addunyaan hin fayyitu. Amaariffaan immoo yaala dingil Maariyaam ammalaa jennat alam atdinum. Inni jedhu kuni barumsa dogongoraa keessan dhufeedha jechuudha. Barumsa dogongoraa, barumsa maddisaan beekame, barumsa manni amantaa ortodoksii hin barsiifne ofii ortodoksii fakkaatanii naannoowwan kiristaanonni walitti qabamanitti iddoowwan gadaamitti iddoo sanitti konkolaataadhaan fa'aa nuti baataawiidha jechuudhaan beekamtii warroonni hin qabne oduu odeessanidha. Manni amantaa barumsa akkanaan qabdu. Manni amantaa immoo maal jetti isa jedhu immoo isiniif haa dubbisu. Inni sirriin jechuudha. Inni sirriin manni amantaa ortodoksii maal jetti waa'ee dubroo Maariyaam irratti. Yaada lama jira isiniin jedheera. Yaada sirriin taane fi yaada sirrii ta'e. Yaadni sirriin taane isa jalqaba isinii dubbiseera. Yaadni sirriin akkanaadha. Kadhannaa yookiin araarsummaa dubroo Maariyaamiin addunyaan ni fayyiti. Amaariffaan immoo badingil Maariyaam ammalaa jennat alam yidinaal. Irrasini deebi'a. Inni jalqabaa dogongorri isa jalqabaa irratti dogongorri jiru maalidha? Kadhannaa yookaan araarsummaa dubroo Maariyaamiin ala. Laala ala kan jettu. Ala addunyaan hin fayyitu. Inni jedhu kuni aangoo eenyuti? Aangoo Waaqayyooti. Murteessus dhiifama laachuus kan danda'u Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Dubroo Maariyaam immoo haadha gooftatiidha. Haadha Waaqatiidha. Waaqayyoodhaan filatamte. Waaqayyoodhaan walitti nu araarsiti jenna malee hojii Waaqayyoo keessa seentee dubroo Maariyaam murtee laatti hin jettu manni amantaa ortodoksii. Kanaaf kiristaanonni duraan dursinee beekuu hubachuu kan qabnu wantoota kaneen sirreeffachuu qabna. Sirreeffachuu qabna. Jechoonni tokkoon baafnu gatii nu kaffalchiifti boru. Har'aaf akka salphaatti ilaaluu dandeenya. Warroonni kana jedhan dubroo Maariyaamiif illee waan dabalan hin jiru. Kadhannaa yookiin araarsummaa dubroo Maariyaamiin ala addunyaan hin fayyitu jedhanii haasa'aniidhaaf dubroo Maariyaamiidhaaf wanti dabalan hin jiru. Hin jiru. Manni amantaa kitaabolee mana amantaa yoo barbaadan hin argitan. Garuu kadhannaa yookiin araarsummaa dubroo Maariyaamiin addunyaan ni fayyiti jennee ni barsiifnas ni dubbannas. Garuu isaan ala kadhannaa dubroo Maariyaamiin ala addunyaan hin fayyitu barumsi jedhu barumsa mana amantaa ortodoks tawaahidoo akka hin taane kiristaanonni hubachuu qabnaa jechuudha. Dogongora keessaa jechuudha. Ortodoksuma fakkaatanii warroonni tokko oduu haasaa waan ta'eef kanarratti seereesii ta'uu qaamna kiristaanota. Kanaamee araarsummaa isa jedhu kana booda itti deebina hunda isaatuyyuu araarsummaa isa jedhu kana ilaalchisee yaada namootaa fi amantiiwwan adda addaa haa ilaallume. Inni jalqabaa amantiiwwan adda addaa yookiin
yaanni namoota tokko tokko akkana kan jedhan jiru. Isa tokkoffaa irratti namni tokko tokko akkana jedhu araarsummaa wanti jedhamuyyuu hin jiru. Araarsummaa wanti jedhamuyyuu hin jiru. Eenyumtuu eenyuuf hin kadhatu kallattiidhaan gara Waaqayyootti dhiyaachuun ni danda'ama warroonni jedhan jiru. Isa jalqabaa irratti waa'ee araarsummaa jechuudha. Waa'ee araarsummaa haadha keenya Dubroo Maariyaam ilaaluudhaaf wantoota kan sirriitti beekuu hubachuu qabna waan ta'eef maatii Waaqayyoo. Isa jalqabaa irratti maal kan jedhamu jira? Araarsummaa wanti jedhamuyyuu hin jiru. Eenyumtuu eenyuudhaaf hin kadhatu kallattiidhaan Waaqayyootti dhiyaachuu Waaqayyoon kadhachuun ni danda'ama. Araarsummaan ergamoota araarsummaa namni hin jiru warroonni jedhanii amanan jiru. Warroonnis lammaffaan immoo araarsummaan ni jira. Araarsummaan maalidha? Ni jira. Ni barbaachisas. Kan namaaf kadhatu garuu jedhu laala. Kan namaaf kadhatu garuu Iyyesuus Kiristoos warroonni jedhan illee jiru. Maatii Waaqayyoo. Kan nu kadhatu eenyudha? Iyyesuus Kiristoos. Ergamoonni qulqulloonni duukaa bu'oonni wantoonni jedhan hin jiranii. Iyyesuus Kiristoos har'allee nu kadhata warroonni jedhan jiru. Isa lammaffaa irratti. Isa sadaffaa irratti immoo araarsummaan ni jira. Araarsummaan gahee uumamtootaati malee gahee uumaa miti yookiin gahee Waaqayyooti miti. Warroonni jedhan immoo jiru jechuudha. Kanaaf Ortodoksiin tokkoffaa fi lammaffaa irra kan jiru hin fudhattu. Ortodoksiin tokkoffaa fi lammaffaa irra kan jiru hin fudhattu. Isa sadaffaa kana garuu Ortodoksiin ni barsiifti jechuudha. Gartanii yaadota sadi kaafnee yaadni tokko araarsummaa wanti jedhamuyyuu hin jiru warroonni jedhan jiru. Inni bira araarsummaan ni jira ni barbaachisas kan nu kadhatu garuu Iyyesuus warroonni jedhan jiru. Sadaffaan garuu araarsummaan gahee uumamtootaati. Kana jechuudha gahee warroota Waaqayyoodhaan filatamaniiti. Gahee warroonni Waaqayyoo bira ga'an dabranii addunyaa kana mo'atanii deeman gahee isaaniiti malee gahee Waaqayyooti miti jettee sadaffaa irratti kan barsiiftu mana amantaa Ortodoks Tawaahidooti jechuudha. Egaa isa kana bakka sadiitti erga qoonnee ilaalle immoo yaadawwan sadan kana irratti hundoofnee deebii armaan gadii laachuu dandeenya jechuudha. Isa gubbaa irratti tokko lama sadi jennee keessa kanatti hundoofnee maatii Waaqayyoo araarsummaa maali isa jedhu immoo wajjin ilaalla jechuudha. Araarsummaan sirnoota kadhannaa mana kiristaanaa keessatti raawwataman keessaa isa tokkodha jetti manni amantaa Ortodoksii. Maal jetti? Araarsummaan sirnoota kadhannaa mana kiristaanaa keessatti raawwataman keessaa isa tokkodha. Manni kiristaanaa kadhannaa galateeffannaa, kadhannaa araarsummaa fi Waaqayyo irraa waan rakkanne kadhachuuf kan kana fakkaatu ni qabdi. Manni kun manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo jechuudha. Kunis dubbisuu fi yeedalloodhaan raawwatamaa itti ilaala. Dubbisuudhaan hin raawwatamaa, yeedalloodhaanis hin raawwatamaa jechuudha. Dubbisiidhaan jechuun jechuudha kitaaboleen kadhannaa qulqullootaa taasisan jiru. Yeedaloo yaareediitiin immoo garuu miidhaganii sirna galatoo irratti abboonni ni taasisu jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaaf immoo kitaaba qulqulluurraa ragaa qabna nuti immoo. Maaliifuu maddi keenya yeroo kamiyyuu kitaaba qulqulluu waan ta'eef. Filiphis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti akkana jedha. Gooftaan dhiyoodhaa jedha. Gooftaan dhiyoodhaa waan hundumaan kadhannaa fi araarsummaadhaan akkasumas galateeffannaa kadhannaa keessan Waaqayyo biratti beeksisaa malee gonkumaa hin dhiphatinaa jedha. Gonkuma waan kamirrattuyyuu dhiphachuu akka hin qabne. Kitaabni qulqulluun Waaqayyoon nuuf dhiyoodha. Waan hundumaa kadhannaa fi araarsummaadhaan akkasumas galateeffannaadhaan kadhaa keessan Waaqayyo biratti beeksisaa malee gonkumaa hin dhiphatinaa jedha jechuudha. Kanaafidha nuti manni kiristaanayyuu mataan ishee araarsituudha jennee dubbanne jechuudha. Maaliidhaaf sirnoonni ishee achi keessatti raawwataman suniin cubbamtootaa fi Waaqayyoon walitti fiddee Waaqayyoon immoo cubbamtoota akka qulqulleessuuf sirni ishee raawwattu sun
araarsituudha jennee fudhanna jechuudha. Manumti kiristaana iyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gaabbii yoo galu mana kiristaanatti gaabbii gala. Yoo cuubamu mana kiristaanatti cuubama. Meerooniidhaan yoo kabajamu mana kiristaanatidha. Kabajamaa dhiigaa fi foon gooftaa yoo fudhatu mana kiristaanatidha. Kanaaf manni kiristaanaa maal gochaa jirti jechuudha? Ilmaan namaatii fi waaqayyoon walitti fidaa jirti jechuudha. Inni biraa immoo manni kiristaanaa kan jedhameyyuu tokko tokkoon kiristaanotaati. Kanaaf tokko tokkoon kiristaanotaa waliif kadhachuu ni danda'a kan jedhu kitaabni qulqulluun nuuf kaa'a jechuudha. Sababa kanaaf manni kiristaanaa kadhannaa araarsummaa yookiin Amaariffaan tsaloota astibaaqoo kan jedhu manni kiristaanaa keenya hin qabdi jechuudha. Qiddaasee irratti yookiin sirna galatoo irratti yoo dhageessan kadhannaan isheen taasiftu waan sin ajaa'ibu mootota biyya bulchaniif. Moototuma biyya bulchaniif illee azaaba haa ta'anii maal haa ta'anii uummatoota biyya kana keessa jiraniif illee hundaafuyyoo maal taasifti? Kadhannaa taasifti. Kanallee immoo maddi ishee maalidha yoo jettan immoo kitaaba qulqulluudha. Wanti nama ajaa'ibu tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti qulqullichi Phaawulos akkana jedha. Isa sirna qiddaasee irratti akkana jedhu san maal jedha? Sinis fakkaata sirna qiddaasee irratti wanti dubbasni haa dubbisu. Waaqayyoon beekumsaa fi isa sodaachuudhaan akka isiniif kennuuf waa'ee qondaaltotaa fi waa'ee warroota aangoo irra jiraniif ni kadhannaa. Sirna qiddaasee irratti qondaaltota warroota aangoo irra jiraniif jechuudha. Ni kadhannaa. Kana immoo manni kiristaanaa maddi ishee kan godhatte kitaaba qulqulluurraa jechuudha. Kitaaba qulqulluurratti tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti akkana nuun jedha. Egaa jedha qulqullichi Phaawulos, egaa Waaqayyo fakkaachuudhaan fi tasgabbiidhaan callisnee fi tasgabboofnee akka jiraannuuf kadhannaa fi araarsummaan kadhachuudhaan galateeffannaas namoota hundaaf mootiiwwanii fi qondaaltotaaf akka raawwattaniif yookiin taasiftaniif hundaan isin dursee isinan gorsaa jedha. Argisanii qulqullichi Phaawulos maal jechaa jira? Kadhannaa araarsummaa akka taasiftanii tasgabboofnee akka jiraannuuf kadhannaa fi araarsummaa kadhachuudhaan galateeffannaas namoota hundumaaf jedha. Laala namoota hundumaaf mootiiwwanii fi qondaaltotaaf akka raawwatamuufis hunda dura ni gorsinaa, hunda dura ni barsiifnaa, hunda dura ni dubbannaa. Abee laala kaamanni amantaa ortodoksii mootota biyya lafaatiif illee akka karaatti deebi'an maalidhaaf? Yoo isaan karaatti hin deebine kiristaanonni tasgabbaanii waaqa isaanii waaqeffachuu hin danda'an waan ta'e. Akkuma har'a biyya keenya keessatti argaa jirtu miti maatii Waaqayyoo. Iddoo tokko tokkotti namni bayeetuyyuu galuun sodaa yeroo itti ta'e jechuudha. Yeroo manni kiristaanaa itti sarbamte jechuudha. Yeroo namoonni mana kiristaanaa keessa seenanii caammadhaan keessatti ragadan, xillaatii mana kiristaanatti gadi fuudhanii alatti darban arginee jirra natti fakkaata. Kun marti isaatu maaliif ta'e? Nageenyi osoo jiraatee wanti kun hin ta'u jechuudha. Kanaafidha manni kiristaanaa ijoolleen ishee akka hin jeeqamneef, ijoolleen ishee tasgabbiidhaan uumaa ishee akka waaqeffattuuf, uumaa ishee akka galateeffattuuf manni kiristaanaa sirna galatoo irratti araarsummaa kana hin taasifte jechuudha. Yaa Waaqayyoo qondaaltotaaf illee isaanumaaf illee boqonnaa laadhuu fi hojii gaarii akka hojjetaniif karaa itti argisiisi, daandii itti argisiisi, hammeenya irraa akka deebi'anii akka si hubataniif, akka si beekaniif jettee manni kiristaanaa keenya hin barsiifti jechuudha. Kiristaanni tokko ofii isaatiifis ni kadhata, ni galateeffatas, akkasumas obbira darbee namoota biroofillee araara ni kadhata, ni galateeffatas jetti manni kiristaanaa. Ani isiniin kadhadha, isin immoo naaf kadhattu. Kanaafidha miti yeroo tokko maal waliin jenna?
kadhannaadhaan na yaadadhaa akkas jennaa miti. Maal jechuudha? Kadhannaan tokkoo keenya gatii qaba jechuudha. Maatii Waaqayyoo. Araarsummaa fi kadhannaan dhuunfaa bifa addaan qoddamanii kan ilaallamanidha itti manni kiristaanaa. Haa ta'u malee lachuu kadhannaadha. Namni dhuunfaa isaatti kadhata, namaafillee immoo hin kadhata jechuudha. Lamaanuu qaama kadhannaa ta'uu isaaniitiin akkuma saantima fuula lamaati haa ta'an malee manni kiristaanaa keenya garuu kadhannaa fi araarsummaa osoo wal keessa hin makin adeemsifti. Kanaafuu araarsummaa jechuun walitti araarsuu, dhiyeessuu, akka waliif galan taasisuu, dhiifama akka argatan taasisuudha jechuudha ni hiikte jechuudha manni kiristaanaa. Argitanii? Kadhannaan nuti dhuunfaadhaan Waaqayyoon kadhachuu hin dandeenya. Tokko erga keenya xumurreen boodatti immoo biyya keenyaaf, uummata keenyaaf, obboloota keenyaaf, waldaa keenyaaf, abboota amantaa keenyaaf kadhachuu hin dandeenya jechuudha. Kadhachuu hin dandeenya. Kuni lachuu adda ba'uu hin danda'ani. Garuu immoo maal hin ta'ani? Waliin makanii jetti manni amantaa. Argitanii? Adda ba'uu hin danda'ani. Garuu maal hin godhani? Waliin makanii jechuudhaan manni kiristaanaa hiika araarsummaa jedhu kana walitti araarsuu, dhiyeessuu, akka waliif galan taasisuu, dhiifama akka argatan taasisuu jechuudha. Maarree kanarraa kaanee mee amma immoo wantoota hubachuu qabnutu jira. Maaliifuu araarsummaa yoo jedhame yeroo baay'ee namoonni waa'ee hiika kana waan hin beekneef dogongora keessa seena waan ta'eef waa'ee kanarratti sirriitti dubbachuu qabna jedhee irra turaa kan jiru maatii Waaqayyoo. Waa'een araarsummaa jechuudha. Waa'een araarsummaa qaamota sadiitu jira. Waa'ee araarsummaa gaafa kaafnu dursa yaaduu kan qabnu wantoonni sadi jiraachuu beekuu qabna. Wantoonni sadi. Inni jalqabaa qaamni miidhamee jira. Qaamni miidhamee jira. Lammaffaan immoo qaamni miidhee jira. Sadaffaan immoo qaamni jidduu isaanii bu'ee isa miidhamee fi isa miidhe walitti araarsuudhaaf jidduu isaanii kan dhufu immoo qaamni biraa jira jechuudha. Kanaaf nuti gaafa cubbuu raawwannu eenyuun gaddisiisarraa? Waaqayyoon gaddisiisarraa jechuudha. Nuti immoo cubbamtootadha jechuudha. Nu jidduu immoo qaamni wayii dhufee yaa Waaqayyoo namni kuni balleessee jiraatii ati dhiifama godhiifi kan jedhu qaamni biraa jidduu kana seenaa jechuudha. Kanaaf waa'een araarsummaa gaafa haasa'amu akkasitti adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Erga kana jenneen boodatti immoo araarsummaan gahee yookiin hojii eenyuti isa jedhu immoo mee haa ilaallu. Araarsummaan gahee yookiin hojii eenyuti? Eenyutu walitti araarsuu danda'a isa jedhu sani mee haa ilaallu. Araarsummaan gahee hojii uumamtootaa qofaadha. Haala kamiin illee yoo ilaalle kitaabni qulqulluun akka jedhutti. Waa'een araarsummaa gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosii booda itti deebina. Keessattuu iyyuu dubbii fayyinaa keessatti barattanii jirtu natti fakkaate. Amma ani kallattii saniiniti miti deemaa kan jiru amma. Inni kan of danda'e qaba. Araarsummaan Kiristoos araarsummaa hin raawwanne gaafii jedhuuf raawwatee jira. Akkamitti kan jedhu immoo adeemsa mataasaa qaba waan ta'eef jechuudha. Garuu amma araarsummaan nuti haasa'aa jiru araarsummaa uumaa fi uumamtoota yookiin qaama qulqulluu ta'e tokkoo fi qaama cubbamaa ta'e tokko jidduutti qaamni biraa raawwatudha. Haasa'atoo kan jirrudha jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaafiyyuu uumamtoota keessaa uumamtoota lamatu jira. Warroonni waa'ee araarsummaa kana raawwatan jechuudha. Warra Waaqayyoon kabajee isaan uume ergamoota Waaqatii fi ilma namaatidha. Waa'een araarsummaa kana raawwachuu kan danda'u immoo qaamota lamaadha. Akka mana amantaa Ortodoksiitti. Inni jalqabaa ergamoota Waaqayyooti. Lammaffaan immoo ilma namaa keessaa warroota kennaa qaban.
warroota waaqayyoodhaan filataman waaqayyoodhaan fo'ataman isaanii jechuudha. Kanaaf ergamoota waaqatii fi ilma namaa keessaa immoo warroota qabsuura adda addaa keessa dabranii arjummaa isaatiin arjummaa eenyutiin waaqayyootiin jechuudha. Arjummaa isaatiin warra jaalatamtoota isaa ta'anii fi warroota kennaa waaqayyoo argatanii fi qulqulloota ta'anidha. Irratti ni deebi'a maatii waaqayyoo. Warra waaqayyoon kabaje uumamtoota warroota kadhannaa yookiin araarsummaa taasisan bakka lamatti qoonnee jechuudha. Inni jalqaba ergamoota waaqayyooti. Ergamoota waaqayyoo warroota yeroo hunda waaqayyoon fuuldura dhaabbatanii qulqulluu jedhanii isa galateeffatan. Lammaffaan immoo ilma namaa keessaa immoo warroota qabsuura adda addaa keessa dabranii arjummaa isaatiin irratti ni jedhu. Arjummaa isaatiin warra jaalatamtoota isaa ta'anii fi warroota kennaa waaqayyoo argataniif fi qulqulloota ta'anidha. Isaan keessaa haadha waaqayyoo qulqulleettii Dubroo Maariyaam jechuudha. Kanarra nuti ilaallu isaan keessaa waa'ee kanaa wanti hin kaaseef kanaafidha. Dubroo Maariyaam ilma namaa keessaa sanyii namaatirraa Iyyaaqeemii fi Haannarraa akka dhalatte yeroo dabre wajjin ilaalle ture. Dubroo Maariyaam samiidhaallee hin buune namuma keessaa waaqayyoon mana qulqullummaa ishee taasifate waan ta'eef kana wajjin ilaalla. Kanaaf ilmaan namaa keessaa ga'een jalqabaa ga'een araarsummaa isheedhaaf kenname Dubroo Maariyaam akka ta'e manni amantaa Ortodoksii ni barsiifti jechuudha. Kanaaf haati keenya Dubroo Maariyaam araarsummaa isheetti ni amanna, araarsummaa ishees ni barsiifna jechuudha. Kanaaf kana haala sirriitti hubachuun beekuun kiristaanota hundarraa eegama jechuudha. Erga kana jennee boodatti immoo araarsummaan bakka meeqatti qoodama jennee immoo haa ilaallu. Araarsummaan namootaa kun immoo bakka meeqatti qoodama jennee yoo ilaalle bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya immoo kana. Keessattuu iyyuu manni kiristaanaa keenya araarsummaa bakka lamatti qooddi. Inni jalqabaa biyya lafaa kana irratti osoo jiraatan kan raawwatamudha. Osuma fooniin jiran jechuudha. Osuma fooniin jiranii warroota fooniin jiru jechuudha. Warroota fooniin jiru, warroota hin boqanne. Lammaffaan immoo warroota boqatan jechuudha. Yaada lamatu jira laala. Warroonni fooniin jiran jiru osoo hin boqatin, warroonni immoo boqatanii araarsummaa kana raawwatan jiru jechuudha. Kanaafuu iddoo lamatti qoonna isiniin jedha jechuudha. Raawwiin araarsummaan kitaaba qulqulluu bu'uura godhachuudhaan akka barsiifannaa mana kiristaanaa keenyatti kallattiiwwan gurguddoo sadi itti adeemsifama jechuudha. Maalidhaan? Raawwiidhaan jechuudha araarsummaan kun. Inni jalqabaa jechuudha namni cubbamaan yookiin fudhataan araarsummaa kabajaa qulqullootaatii fi miiltoowwan waaqaa ta'uu isaaniitiin kennaa araarsummaa kennaa waaqayyo qulqullootaa kan ta'e waaqayyo guddaan amanuu barbaadee ofii fedhii qaama araaraa isaaf kadhatu biraa dhaqee maqaa araarsaa sana kabajaadhaan waamaa yeroo gaafatu kan raawwatamudha. Inni jalqabaa jechuudha. Maal jechuudha? Nuti fakkeenyaa fi kallattiidhaan illee waaqayyo kadhachuu hin dandeenya. Inni biraa immoo garuu of qabummaa keenya, of gadi qabuu keenya, cubbuun keenya sun guddaa ta'uu keenya argisiifne waaqayyoon immoo akkana jedha kitaabni qulqulluun har'a biyya lafaa kanarratti warroonni ol jedhani boru gadi jedhu. Warroonni har'a immoo gadi jedhan boru ol jedhu jedha. Maal jedhaa? Waa'ee kanaa sirriitti hubachuudhaaf namoonni lama kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaa deemanii jedha. Kitaabni qulqulluun gooftaan keenya, uumaan keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa fakkeenyaan barsiisu namoonni lama kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaa deemanii Fariisaawii fi Qaraaci inni jedhamu jedha. Fariisonni of tuulummaadhaan deddeebi'u waan ta'eef isa Qaraacii sana ilaalee isa tuffachaa akka Qaraacii sana wanta nan gooneef galata kee yaa Waaqayyo jechaa tuffachaa maal gochaa ture isinitti fakkaate? Ofii kadhachuu dhiisetti obboleessa isaa sana
isa tuffachaa waaqayyoon kadhate. Isa tuffachaa jechuudha. Inni kun garuu mataa isaatuyyuu ol osoo hin qabin of gadi qabee yaa Waaqayyo yeroo kanaan kan nageesseef yeroo kanaan kan nageesseef ani cubbamaadha jedhee Waaqayyoon kadhateedha. Kanaafidha ka gooftaan keenya Kiristoos ejji Waaqayyoo gara kamiiti? Gara nama of gadi qabeessaniiti akka ta'e nu barsiiseera jechuudha. Akkuma aarsaa Aabeelii fi Qaayilii jechuudha. Qaayil of tuulummaadhaan deddeebi'ee Aabeel garuu of qabummaadhaan waan deddeebi'eef Waaqayyo biraa gatii argatee jira jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kallattiidhaan Waaqayyoon kadhachuun hin danda'ama. Dhugaadha. Araarsummaa kabajaa qulqullootaatiif. Qulqulloota yoo kabajnu eenyuun kabajaarra? Waaqayyoon kabajaarra. Kennaa kan kenneef Waaqayyo waan ta'eef, kabajaa kan kenneef Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyoon kabajaa jira. Dara qulqullootaaf wanti daballu hin jiru nuti. Wanti daballu. Kanaafidha Waaqayyoon akka nuti hin banneedhaaf waan nu jaalatuudhaaf araarsummaa isaaniitiin illee akka ceenuuf kennaa isaaniif kenne jechuudha. Mee kitaabni qulqulluun maal jedha? Isa jedhu kana mee wajjin haa ilaallu. Akkuma beekamu kitaaba moototaa keessatti raajonni lama haala sirriitti barreeffamanii jiru. Keessattuu Eelsaa fi Eeliyaas warroonni jedhaman jechuudha. Eelsaan daaqonii yookiin duuka bu'aa Eeliyaasi. Eeliyaas immoo nama kabajamaa, nama Waaqayyoo raaja dinqii raawwachaa turedha jechuudha. Yeroo boqotullee uffata isaa mucaa isaa afuuratiif Eelsaadhaaf kenneetoo deeme jechuudha. Eeliyaas nama fooniin illee hin boqannedha. Nama fooniin hin boqannedha. Nama fooniin fudhatameedha jechuudha. Osuma laallamu saragallaa ibiddaatiin gara samiitti fudhatamee jira. Amma eessa jira? Beera Hewaan isa jedhamu achi jiraatu jechuudha. Akkuma Henook seera uumamaa boqonnaa 5 irratti Henook adeemsa isaa Waaqayyo wajjin waan taasiseef Waaqayyoodhaan fudhatame jedha miti. Akkasuma sanii Eeliyaasis nama Waaqayyoodhaan fudhatameedha jechuudha. Gaafa deemu uffata isaa eenyutti kennee deeme? Eelsaatti kennee deeme jechuudha. Kanaaf lammaffaa mootota boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 26tti yoo dubbiftan akkana jedha. Akkana jechuudhaan kitaabni qulqulluun ilaalame ammam akka warroonni Waaqayyoodhaan jaalataman dinqiin isaan hojjetan maal akka ta'e jechuudha. Amma laala Eelsaanis nama kabajamaadha. Nama Waaqayyo biratti beekamtii nama qabuudha. Eeliyaas illee immoo akkasuma. Eelsaan kallattiidhaan Waaqayyoon ni kadhataa ture. Hin beeka waan ta'eef jechuudha. Kallattiidhaan Waaqayyoon hin kadhataa ture. Garuu wanti inni jedhe immoo mee haa dubbifnu kitaaba qulqulluurraa. Akkana jedha. Uffata Eeliyaas harka fudhateedha. Harka isaa fudhatee sana fudhate deebi'ee qarqara galaana Yordaanositti dhaabateedha. Maaliif galaanichi guuteera waan ta'eef eessa lagni guuteera. Uffata harka Eeliyaas irraa fuudhe saniin galaanicha dha'ee raawwatee Waaqayyo Waaqni Eeliyaas garam jiraa jedhe. Laala Waaqayyo Waaqni Eeliyaas garam jiraa. Eenyu dubbata kana? Eelsaatu dubbachaa ramaatii Waaqayyo. Yaa Waaqayyo galaana kana naabani jechuun hin danda'a ture. Eenyuun? Eelsaan nama kabajamaadha waan ta'eef. Garuu inni eenyu waame isinitti fakkaate? Waaqayyo Waaqni Eeliyaas garam jira jedhee. Bishaanichi illee jedha. Yommuu dha'u bishaanicha san yommuu dha'u bishaanichi gamaa fi gamana addaan banameera. Laala hojii Waaqayyoon qulqulloota akka meeshaatti fayyadama. Maatii Waaqayyo maal jenne qulqullicha Phaawulositiin meeshaa filatamaa jedhameera miti. Meeshaa filatamaa. Amma asirratti kan kabajamaa jiru eenyudha? Eeliyaasii miti kan kabajamaa jiru. Dinqii Waaqayyo Eeliyaas irratti hojjetedha jechuudha. Eelsaan maal jedhee? Waaqayyo Waaqni Eeliyaas garam jira jedhe. Bishaanicha illee yommuu dha'u bishaanichi gamaa fi gamanaan addaan baname. Eelsaan illee ni ce'ee jedha.
Eelsaan maal ta'e ni ce'e. Laala Eeliyaas fudhatameera hin jiru fudhatameera. Kanaafidha kaa nuti bu'uura amantaa keenya keessatti maal jenna waaqa qulqullootaa wanti jennuuf kanaadha. Waaqni keenya waaqa jiraatadha. Waaqa qulqullootaati. Kanaaf miti waaqa Abrahaam, waaqa Isaaq, waaqa Yaaqoob itti jennee kadhanna. Museen illee waan kana irra deddeebi'ee kadhachaa ture miti. Abrahaamii jetteetoo, Yaaqoobii jetteetoo, Isaaqii jetteetoo magaalaa kana hin dhiiftu hojjechaa ni ture. Dhala dinqii kanaadha jechuudha. Kanaaf jechi kadhannaa kana waaqa qulqullootaa isa jedhu akka ta'e kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Gara waaqa keenyatti akka nuuf kadhatan qulqulloota of dura aansinaa jechuudha. Maaliidhaaf? Of tuulummaa osoo hin taane gad of qabuudhaan qulqulloonni akka nuu kadhatan. Qulqulloota san immoo eenyu kabaje? Isatu kabaje. Waaqayyootu kabaje. Kennaa kenneef. Kennaa waaqayyoo kenneesanii beekamtii kennaa irraa jechuudha baazawee nuti. Qulqulloota osoo hin taane eenyuun kabajaa jirra? Waaqayyoon kabajaa jirra. Waaqayyoon kabajaa jirra jechuudha. Gidiraawwan rakkoo fi qormaata nu fuulduratti danqaraman hundaa maqaa isaanii waamaa gara waaqayyootti yommuu kadhannu nu fuuldura dhaabatu jechuudha. Kanallee immoo kitaabni qulqulluun ammallee immoo hin dubbata. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti ammallee Eelsaan immoo raajii raawwateera. Laala Eelsaan duratti maqaa eenyutiin? Maqaa Eeliyaasitiin. Maqaa Eelsaatiin immoo ammallee immoo raajiin biraa isa raawwatamee jira. Maal jedha isinitti fakkaate? Mooticha tokko jalaa daa'imti wayii yoo jalaa dhukkubsattu hin dhufeeffattu kitaaba qulqullootirraa. Inni maal jedha isinitti fakkaate? Ilmi Saafit Eelsaan as jiraa jedhe. Eelsaan as jiraa. Mooticha ture garuu mootichi ofuma isaatii waaqayyo gaafachuu ni danda'a ture. Garuu kan gochuu dhiise of gadi qabuudhaan eenyutti dhiyaate? Eelsaatti dhiyaate jechuudha. Kunis kabajaan inni qulqullootaaf qabu argisiisuuf Eelsaan illee waaqayyo kallattiidhaan waamee bishaan galaanaa kana addanaaf saaqi jechuu ni danda'a ture. Isa duratti keessatti. Mootichi illee immoo kallattiidhaan waaqayyoon hin kadhataa ture sila. Inni Eelsaa kadhate, Eelsaan immoo Eeliyaasidhaan waaqa Eeliyaasitiin. Argitanii? Garuu kabajaa fi qulqullummaa abbaa isaa, barsiisaa isaa sirriitti waan beekuuf eenyuun? Eelsaan jechuudha. Eelsaa waan beekuuf Eeliyaas immoo ol qabee kabajee argamuu isaatiin wanti inni gaafate suni guutameefii jira jechuudha. Kanaaf nuti gaafa qulqulloota kadhannu, gaafa qulqulloota kabajnu waaqayyoonis nu kabajaa jechuudha. Qulqulloota kabajuu jechuun waaqayyoo kabajuu jechuu akka ta'e beekuu qaba. Jala sararamuu qaba kiristaanota. Qulqulloota yeroo baay'ee irra deddeebi'ee ani wantiin haasa'u keessaa maal isinitti fakkaate? Qulqullootaaf wanti itti daballuuf illee hin jiru, wanti irraa hir'ifnuuf illee hin jiru. Qulqulloo kamiyyuu kan kabajnu kallattii waaqayyooti. Kallattii waaqayyootiin ala hin kabajnu nuti. Hin qabnus. Eeruu nu kennuu dandeessu. Hin jiru eeruudhaan illee jechuudha. Namni eeruu qabaate yoo jiraate qulqullaa'aan kun akkana godheera, akkana ta'ee jira, waaqayyo ganee jira yoo jedhame nuuf haa himamu. Warroota waaqayyoon filatame bichaadha. Manni amantaa Ortodoksii kan isheen kabaju jechuudha. Kanaaf qulqulloota kabajuun waaqayyoo kabajuudha. Sababni isaa qulqulloota kana galateeffatanii, faarfatanii kan isaan irra bulee ajaa'iba raawwatu waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Isaan maal jennaan? Meeshaa filatamuu waaqayyooti jechuudha. Meeshaa filatamuu waaqayyoo immoo maal goona? Hin kabajnaa jechuudha. Kanaaf isa jalqabaati irratti ilaalle jechuudha. Inni lammaffaa immoo qulqullichi kennaan araarsummaa itti kenname suni gaafii araarsummaa cubbamichaa osoo hin gaafatin qulqullichi fedhii isaaniitiin kan dhiyeessudha. Isa jalqabaa irratti eenyutu dhiyeesseera? Cubbamaatu dhiyeessaara. Nama dadhabaa santu dhiyeessaa jira. Amma immoo garuu qulqullichumti kennaa qabu sun kennaan kennameef sun osoo qaamni cubbamaa ta'e sun hin gaafatin maal dhiyeessuna? Araarsummaa dhiyeessudha. Adeemsa araarsummaa isa lammaffaa kana sirriitti kan nuuf ibsu seenaa Musee seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 1 hanga 33 itti jirudha. Maatii waaqayyoo jirtu garuu mee jirra jedhamee yeroo tokko irraftu ta'ayyuu Tsiggee Maariyaam Sinan
زودتو فريو جرة برسا درة نيو دبر جرامي يا كثير جرامي أبي سكيم هاريا سنان إيش زودنيش جرة باك جراتن آمين irraftan natti fakkaate odoon bira jiraatanis la orsiin kaasee ispoortii hojjedhaa isiniin jechisiisa alaala waan jirru. Kanaafiyyuu araarsummaan isa lammaffaa kanarratti hubachuudhaaf seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 1 hanga 33 irratti argamu isa tokkodha jechuudha. Uummanni Israa'el waaqa tolfamaa waaqeffachuu isaaniitiin Waaqayyo akka isaan hin balleessineef duree kan ta'e raajichi Museen Waaqayyo fuuldura dhaabateedha. Waaqayyo fuuldura dhaabate. Inni dhaabate inni jedhu kuni wanti hubatamuu qabu hin kadhatee jechuudha. Maal jedha Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti ani Waaqayyo fuuldura kan dhaabbadhu Gabri'eelii jedha. Of ibse Gabri'eel jechuudha. Maal jechuudha? Waaqayyoon kan kadhadhu jechuudha. Haala saniin haa hubatamu. Maatii Waaqayyo hanga Israa'eloonni jechuudha Waaqayyo nuuf kadhadhu. Waaqayyo nuuf kadhadhu jedhutti hin eegne Museen. Cubbamoota uummanni kun Waaqayyo irraa fagaateera. Waaqayyoon immoo dheekkamsa uummata kanatti fidaa jira waan ta'eef kanaaf maal jedhe Museen kadhannaadhaaf Waaqayyo fuuldura dhaabatee akkana jedhe. Ajaa'iba! Yaa Waaqayyo dheekkamsi uummata kee isa humna guddaan fi harka cimaan biyya Misrii keessaa baafte irratti maaliif hammaata? Balaa keerraa deebi'i hammeenya uummata kee irrattis garaa laafii sanyii keessan akka urjiiwwanii samii fi cirrachaa galaanaa nan baay'isa. Isa lafa waadaa isiniif galee kana illee isiniif nan laadhaa. Ani bara baraaf illee ni dhaaltu jechuudhaan Waaqayyoon waadaa inni Abrahaamiif, Isaaqiif, Yaaqoob Israa'el isa jedhameef jechuudha. Waan beekuuf Museen eenyu fuuldura dhaabate? Waaqayyo fuuldura dhaabate jechuudha. Waaqayyo balaa uummata Israa'el irratti buusuudhaaf yaadde ture ni dhiyeesse. Waaqayyos garaa ni laafeedha. Laala amma uummata Israa'eliitii miti kadhannaa kana kan dhiyeessaa jiru. Uummatichi baduudhaan murteeffatee jira. Itti toleera cubbuun. Garuu Museen immoo argee jira. Uummanni kun Waaqayyo irraa akka fagaatee fi Waaqayyoon immoo dheekkamsaan gara uummata kanaatti akka dhiyaachaa jiru. Albee Waaqayyoo gara uummata kanaatti dhiyaachaa akka jirtu waan hubateef maalitti dhiyeesseera? Kadhannaasaa gara Waaqayyootti dhiyeesseera jechuudha. Waaqayyoon illee immoo kadhannaa Musee dhaga'ee deebii laatee fi jira jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaaf isheen dubartiin kadhaan daa'imni ishee jalaa dhibamteeti araara gaafachuudhaaf gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos osoo dhuftu osoo kadhattu jechuudha. Gooftaa keenya Iyyasuus fuulduratti akka dhiyaatte akka kadhatte. Maal jette isheen? Gara gooftaa keenyatti naaf kadhadhaa jechuudhaan araarsummaa dhiyeessiteerti jechuudha. Isas wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 hanga 28tti argachuu hin dandeessu jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaaf isa lammaffaa irratti maal jennee cubbamoota osoo hin taane namni biraa uummanni sun akka badu hubatee Waaqayyootti kadhannaa dhiyeessu jechuudha. Kanaafidha wangeela Luqaas irratti illee akkana boqonnaa 13 irratti yaa gooftaa naannawa ishee shaanqunaa yookiin xaa'oo hanga goonuuf waggaa kanaaf dhiisin jedhanii Waaqayyo fuuldura akka dhaabatan hin argina jechuudha. Ammaaf hin balleessinii, muka tana hin balleessinii, hanga xaa'oo itti kenninuuf ammaaf dhiisi, waggaa kanaaf dhiisi jedhanii itti kadhannaa taasisu jechuudha. Kuni waa'ee biqiltuutii miti haasa'amaa kan jiru. Waa'ee namaati, waa'ee ilma namaati haasa'amaa jira jechuudha.
Inni sadaffaan immoo Waaqayyo qaama araarsummaa gaafatuu fi gaafachiisu jidduutti seenee yeroo ajaju kan raawwatamudha. Sadaffaan Waaqayyoon qaama araarsummaa gaafatuu fi gaafachiisu jidduutti seenee yeroo ajaja kana raawwatamudha. Waaqayyo mataan isaa nama isaa kadhate kallattiidhaan isa fayyisuu osoo danda'u Waaqayyumti maal barreessa jechuudha? Ebelutti jedhee yeroo inni dubbatu jechuudha. Ebeluun siif kadhataa. Ebelu bira deemi. Waaqayyoon mee kallattiidhaan kadhachuu hin danda'a? Mee ilaala hojii Waaqayyoo jechuudha. Dinqii. Waaqayyoomatu jechuudha. Namni sun kallattiidhaan isuma kadhachuu hin danda'a. Dhiifaa mallee kan godhu Waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon garuu maal jedha? Ebelu siif kadhataa jedha jechuudha. Is kana keessattuyyuu seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 18 irratti Musee Abrahaamin arguu dandeenya jechuudha. Abrahaam haadha manaasaa Saaraa fudhatee biyya wayiitti baqate. Gaafa biyya wayiitti baqatu maal ta'e isinitti fakkaate? Haadha manaasaa kana obboleettii kootii jedhee dubbate. Obboleettii kootii eenyuun? Haati manaa Saaraan. Saaraan hin bareedde waan ta'eef mootiin biyya sanii hawwee jedha. Maal gochuudha? Fuudhuudhaaf. Obboleettiidha jedhanii raka. Amma mootichi kun badiin qabu. Obboleettii kooti jedhanii erga obboleettii isaa ta'e immoo nam fuudhaa jedhe. Yeroo kanaadha inni gaafa inni Saaraan fuudhuudhaaf jedhu Waaqayyoon dursee namicha kana akeekkachiise jechuudha. Namicha kana akeekkachiise. Isa kana kitaabicha seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 18tti dubbisuu ni dandeessu jechuudha maatii Waaqayyoo. Hojiin Waaqayyoo dinqiidha. Ebelu siif kadhate jechuudha. Haadha manaa namichaa deebisi ilaala. Haadha manaa namichaa deebisi. Inni raaja waan ta'eef kadhannaa siif raawwata ni fayyitasi. Argitanii? Waaqayyoon jechuudha. Namichi kun raajadha. Namichi kun qulqullaawaadha. Isa tutte taana na tutte jechuudha. Inni yoo sii kadhate ani siifan dhiisaa. Deemitoo kadhadhu jechuudhaan Waaqayyoon mooticha kana raaja eenyu biratti dhaqi jedhanii Abrahaam bira dhaqi jedheen jechuudha. Kanaaf iddoo sadiitti qoonnee ilaallee jira jechuudha maatii Waaqayyoo. Mata duree biraatitti immoo yoo ceenu maal jennee ture duratti araarsummaa kana bakka lamatti qoonnee turre warra lubbuun jiranii fi warra immoo fooniin boqotan jennee jirra. Yeroo baay'ee shakkitoonni eeyyen nuti walii kadhannaa warroonni du'an immoo akka du'anii jiru warroonni jedhan jiru. Akka fariisotaa itti yookiin akka saduqootaatti itti warroonni yaadan jechuudha. Nuti sirii biyya lafaa kana yoo jiraannurra yoo dabarreedha Waaqayyotti kan ni aanu. Yoo biyya lafaa kana moonee yoo dabarreedha Waaqayyoon obboleessa keenyas, obboleettii keenyas, uummata keenyas, biyya keenyas kadhannaadhaan sirii kan tajaajilu yoo dabarreedha jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaaf isa kana jalatti mee araarsummaa du'a foonitiin booda jiru alaalummoo. Araarsummaa du'a foonitiin booda jiru. Warroota araarsummaa du'a foonitiin dura jiru ni amanna. Eenyutu amanaa? Manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo jechuudha. Kadhannaa qulqullootaa kan jennume warra boqotanii naati. Qulqulluu Phaawulos, qulqulleettii Arseemaa, qulqulleettii haadha keenya Maariyaam Dubroo Maariyaam hundi isaaniitu warra boqotaniidha. Boqotan jechuun maal jechuudha? Jireenya isa aanutti dabranii jirudha. Irra caalmaa eenyutti dhiyaatanii jiru? Waaqayyotti dhiyaatanii jiru jechuudha. Waaqni keenya immoo waaqa jiraattotaati malee waaqa du'ootaa kan taane gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatee jira jechuudha. Kanaaf immoo kitaabni qulqulluun ragaa nuuf ba'a jechuudha. Araarsummaan du'a foonitiin booda jiru ilaalchisee akkas jira kitaabni qulqulluun. Lubbuun uumamtoota Waaqayyoo irraa kennamaniif kennamtee fi yaaduu, dubbachuu fi jiraachuu kan dandeessistuu fi booda gara Waaqayyootti kan deebituudha jedha. Kana jechuun seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 fi Maakbiib boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti hin dubbata jechuudha. Kanaafuu qulqulloonni sababni isaan waan hundaa beekaniif du'a foonitiin booda jiraattotaadha. Sababni isaas maalidhaa fi waaqa jiraata kan ta'e
waaqa ulfaata kan ta'e waan kabajaniif. Kanaafidha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maal jedhee ani waaqa jiraattotaati malee waaqa du'ootaa miti jechuudhaan wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 32 irratti dubbatee jira jechuudha. Maatii Waaqayyoo dhiifama wajjin daqiiqaa 10 bichaatu naafe waan ta'eef ilaalan jiru sa'aatii har'aa fi mata dureen keenya yoo Waaqayyoon jedhee boru kan itti fufnu araarsummaa du'a foonitiin booda jiru itti deebinaa. Hojiin seenaa waan ta'eef ilaalan jiru sa'aatii yoo ilaalama naannoo daqiiqaa 10 naafa. Maatii Waaqayyoo gaafii yoo qabaattan obboleessa keenya barsiisaa Sagadaatti naafi erguu hin dandeessu. Yoo sagantaan jiraate guyyaa gaafa Qidaamee natti mijaanatti fakkaanne sagantaa wayit irratti affeerramee waan tan jiruufi achan deema. Guyyaa boruu yoo sagantaa yoo jiraachuu baate wal arguu hin dandeenya. Maatii Waaqayyoo nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Barsiisaa Buzunaan illee nagaan dhuftee hundi keessaniyyuu nageenyi Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Handaawutii keessanii isiniif ergeen jira. Handaawuticha hafemmoo isinan qopheessaa jira waan ta'eef